sitti menu dhaggeeffachiisaa jirte moo ijoolleen lachee waliin haasaan dhaggeeffachiisaa jirte? Isa ijoolleen isa kanaaf obsaatiyyuu isaanii inni sagalee qabeefi jennaan okey sin eeggadhaa jedhee anii fi obsaa walii gallee jirra. Amma sagalee obsaatu jira. As keessa sagalee obsaatu jira. As keessa sagalee isaa jira namatti ergee maallaqa namaa kana maaf kaffaltuu maatii kiyyatti biyya manni diigamaa jira manni wal irratti gubaa jiran jedhee namatti ergee jennaan ayin soobyaanii fi inni walii gallee jirra anii fi obsaanii walii eeggannee jirra walii naasahaa jirra sagalee obsaa qabda haasaa gabaabaa sagalee obsaa sheer sitti godheera mongoon dhaggeeffadhu sagalee obsaa sheer sitti godheera mongoon haasaa gabaabaa obsaatti jaarsummaan ergine bar isatti ergan jaarsummaan sagalee obsaa na dhagge walii galan gaafa jettu dhaggeeffadhu walii galan gaafa jettu sabbaan manaa kee siin jedhe osoo hin taane waan obsaanii fi eenyu waliin haasaan sagalee jara lacheen yoo hin taane maal dhaggeeffachiif tare. Tokkuma namichi yoo sagalee obsaatiif sagalee jara lacheen wal faana taane maal siin jedhaan jiru tokkuma obsaan ittiin haasaan jira kaleessa ittiin haaseera siin jedhaan jiru obsaan ammoo yoo nasi nama ati nagaadhaayi mataan kee nagaa miti dhaggeeffadhu waan asittiin. Na dhaggeeffadhu tasgabbaay na dhaggeeffadhu ilaal obsaanii waliin haasaanii sagaleen na waliin haasaa waa walii gala yoo rikardi godhan eenyuuf eenyu waliin haasaanii namnati jettuuf obsaan kun yoo waliin haasaanii sagaleen jira wal jala jiraate fakkeenyaaf hanaan gaafan jedhu eenaan jetta miti Dubaaytan si fuudha ishii yoomna fuudha akkasitti waliin haasaame sagalee yoo jiraate na dhaggeeffadhu tokkummaa ani bari eddan obsaan dhufeenna sagaleen aboo sabari ati maal taate ati nagaa miti yaa mee waanan jedhu kana gurra qalbiitiin dhaggeeffadhu naman dubbataa jiruuf hin bartaa mee waanan jedhaa jiru gurra qalbiin na dhaggeeffadhu sii galee hanaan dhagaan jiraase hanaan dhagaa raase sagaleen ati na dhaggeeffachiisuu qabdu sagalee obsii fi namicha tamma jettu wal jalaan fuudhanii dubbatan ta'uu qaba. Kan jalalachuu wal faana jiraachuu qaba. Yoo kana hin taane isanni dhufee sitti mina dhaggeeffachiisuun faayidaa hin qabu. Sagalee tarii si tasgabbeessuuf akka ittiin gaafanneef utuma ittiin haasa'eera jechuu danda'a. Sagalee waan si tasgabbeessuuf yookaan waan si waliin hariiroo qabuuf siin haasa'uu danda'a sitti himuu danda'a sanaa miti. Obsaaf inni waliin dubbatanii obsaan jecha isaa irratti walii galan yoo jiraate na dhaggeeffachiisa. Kana jechuun sagalee obsaatii fi sagalee namatti jettu kun waliin haasaanii walii galteerra yoo ga'aniiru ta'e na dhaggeeffachiisa. Siigala. Tokkummaa yoo inni asii sagalee naa qabu annaqeen tokkummaa obsaadha dawwala obsa si dubbisee adda si dubbisee walii daasoftanii eena dubbiseeraa naan jedha obsaan. Inni illee asii salleen hin gaafa walii galan jennee ati maaliif walii galan sagaleen jala lacheen eessaa walii galan walii galan kan maal siin jedhee sittaasa naan siif hin galshanaan jedha dheengada torbee arafaan bahee ka'een sii galshanaan jedhe naan jedhe obsaa dhumti jechuudha obsaa dhumti akka naan jedhe maallaqa sitti kennee dhaqee nama biraa kadhataayyuu waan gudii jira bar innumti dura goggoree maallaqa sitti kennee dhaqee nama biraa kadhachuu dhumti dura goggoraa bar maallaqa natti hin kennine kaa guyyaa 14 keessattan si fidamoo maal jettee harkaan fuunee ati yaa erbe laan fuuneen erbeen sii kan muxaroo tukirraa godha tokko ani daawwachish esa baate kan kaalitti nyaateetti kaalicha hojii deebisa garuma siin feetuun fitiif tokko suuraas kaayee rakkinaan qabu fitii fi birrii kanaaf akkasii tokko as biraas nama raabsamaa ishee immoo dudduuba deemtee anaas namni si arrabse hin jiru hin dhiyaatamoo hin dhiyaattu kana gaaffii dhiyaatamoo hin dhiyaattu aboo mucatti eenyu jedhamtu sana maayinnaa galchitanu ka biyya keessa jirtu sana ila yeroo 700 bilbilti mucaan binti islaam jedhamu tokko gaafa nasii ba'ee sini galee yeroo 700 bilbilti gaafa waaman hin jiran eeno rakkoon jiru kana jechuudha mucaa ruqiyaa jettu biyya keessa jirtu suni as keessa turte baate sini galee
isiin barbaade ani ruqyaa kunoo jala jirti jechuudha. Galchaa kunoo amma dhufteetti amma kunoo dhufteetti galchaa hanaan qabadhu si harkisaa jirani. Okay maqaan harmee si maalidha ruqyaa? Miskuu jedhama. Rikardi godhaa haadha sirratti bilbila. My boot. Amma to tigattara tilena namabsini amriya jani isanka shibri biza jani kaffala fi wanti ma ka yada to pinjuru bi ga fakkale ninka fadda faga dande tiga fadda fi ninka tainju Yongal kitaab. kana ma gasira tibarre to pinjuru yani Yongal kitaab. birri da galli kuma da magamshin ninka shatyan Yoom. ya to kana edgar Ji'a tokko dhajjuuma tokko si eeggata. na edgar to ka jette ka fadon danda wa hunda yumal arraka yarane nyoy ke sa fudam mala da tifakkata ne lo jette dira dabar Hojjettee jiraatta osoo hin taane fakkeenyaaf ji'a tokko duras ji'a tokko naan jettee bar. amma deeta na birri sa kuma na mariya kuma na manitin gashi Amma galchi isa kaanitti deebina amma galchi ayyee kana amma galchi. Okay misku maqaan kee misku eenyuti abbaan kee maal maqaan? Misku maqaan kee maal? Bau miskuun jedha. Ruqyaa jechuu kooti bar. Maa na eenyuun gootu ruqyaa miti. Aboo waliin wal raajite. Ruqyaa asiidhaa barreeffamaa jira kanaaf. Maqaa haadha si Miskuu jedhama. Okay. Yooman galcheette guyyaa naa kaayi. ji'a tokko na eeggatu Maa bilbila irratti cuftaati? ji'a maaliin galshaaf Bilbila maa irratti cufta? irratti silkii ji'a irratti cufataan Ji'a miti ji'arraa hanaan keessaa laakiin godhe suuraa harmee isin sitti ergaafani. Ji'arraa yoom? sitti maara bara isa gaafadhaan jira inni iyyuu hin galchu Waa isaa maal nu galche nuti maallaqa galchisiin jenne mal. maallaqan Maallaqa minaan jette. Okay ruqyaa maqaa kee maaliin si beekan? Qoya mallee waliin baay'isanii duraan si erge kan. Okay obboloota qabdi qaallittiiwun. Qaalittiin obbolaasa isii bukkee jiru malee sagalee kiyya qabdi sitti maatiidhan Aha miyuutii godhadhu jechuudha. Muitii gaafaa sitti mata
Ijoolleen koomentii tasgabbaa miila keessaa ba'a. Silkii achi hasaara malee asii haasaan jiru. Silkii achi hasaara. Ona michin kennines waan isin jette okay ji'a lammaan kana kaasee ji'a lama irratti maanno ji'a dhuma kana 2000 fudhatta donqooroo obsi ilaal obsi dhaggeeffadhu 2000 tu sii dhufa dhuma ji'a kana diinaara jechuudha diraama moo diinaara jedhamti birriin Dubaay donqooroochi 2000 fudhatta Diraama tokke. diraama 2000 dhuma ji'a kanaa 2000 fudhatta isa kaan immoo keessoon sitti ma isinis dhugaa waan isin jette tokkotu jira akka itti fudhattu sittani maaliif namnoo isin asirratti faa akka nan kaffala jette akka waa isin nyaatte jedhamu namichi ni wajjin jiraataa tures isin hin nyaanne namicha nyaate namicha samaayii torban erga yoo isin asirratti birrii sana hundan kaffala jette fakkeenyaaf akka waan isin ofii nyaatte wayii se'uu danda'a nu faami gaa donqooroo waan namarraa faami na akkasii jechuudha ji'a kana dhuma 2000 si ergiti sagalee si waraabee hanaan irratti share godheera jechuudha hanaan irratti ergeera thank you bakka ji'a kana amma ji'a kanaatti lamuunatti bilbiltee irribaana kaamnaan namicha maaliif baatu tokkummaa maaltu waa'ee namichaa si galche kana donqooroo waa'ee namichaa maaltu si galche waa'ee namichaa ata'u ishee ata'u والله وبالله يجون كن يوفي كراو في تشوفتن وفي ودوما وانتي في الرفيه كراتين بريو في تشوفتن برباد نو atum tirkaana bigaa tokkuma atum tirkaana guyyaa saaba كراتين بريو في تزقوا برباد برا دينسن بيكو دبين بيكو اوكي atum tirkaana fudi اغا سوران تلتوكو برين كي رقيا بري ميك فيديو بني رقيا رقيا አቤት رقيا eenyuutiin si beeku maatiin ishee ruqiyaa tamaam birriin kee 200 miti ركضي قول ده guys يا ربنا وامسس يا ربنا دلسيس يا ربنا دلسيس ركض አድርጉላችሁ ሚስኩ እኞደምቲ ኢሳን ኩኒ መቃኒ ሲከና ዘቢዳ ደምቲ ሲሲኛቴ isin zabiida nagaa shedhamti ሚውቲ ጎደድ እማ Hello. ሰላም አለይኩም Waalaikum salam. akkam jirtu Saya. atin miskuudha miskuuno Mandat. miskuu barbaanne Ishi. itti kenni geessi Hello. salaam alaykum Waalaikum salam warahmatullah. akkam jirtan Saya akkam. nagaadha tokkummaa miidiyaan jedhama Ishi. zabiidaan intala keessani miti Zabidan telefoti. nagaashee intalli keessanii ji'a lamaa ol kadhachaan ture
maallaqni isin maallaqa mucaa ruqiyaasii isin beektan sana namaa waliin jaarsummaa dubbannee qarshii 200 akka kennitu walii gallee turre. Ruqiyaa naannuma keessan isinillee quba qabdan. Ruqiyaan leen hin beeku sadii gaa'ote. Yaa isinitti hin beektani rakkoon qabu intala tokko birrii irraa fuutee turte birrii kana immoo akka seeraatti jaarsummaa dubbannee akka obbolummaa akka nagoomaatti birrii 200 irratti arginee nan kaffalaa nuun jette. Ani sagaleessii waan isin nan kaffala jette isin dhaggeeffachiisuu hin danda'a waan ta'eef. Sana booda maal fidduu ani qabeenyan qabaa abbaa fedhe hiisisuu hin danda'a. In kennu jette egaa maallaqa isin ergitu dafqa hiyyeessaati jechuudha. Haadha hiyyeessaa boossuu isinitti ergaa jirti. Ani kan namaas nyaadheen beekullee waa isaatiin isheetii isheetti natti malee. Okay, maallaqa mucaa kanaa 200 kan isheen fuute birrii Itoophiyaa 200 mucaan ganamaa galgala boossii gaafannee jaarsummaa dubbannee jaarsummaa keessatti immoo nan kennaa narra jiraa. Nan kennaa jettee guyyaa beellamaa guyyaa 3tti beellamtee dhagaa jirtu amma immoo dhoowwatte jechuudha. Kun immoo balaa guddaa utuu hin fidin isinitti bilbiluu wayyaadhaafiyyi yoo maallaqa mucaa kanaa irraa fuutan jechuudha. Akka seera biyyaattis aadaadhaanis jaarsa biyyaatiinis ilaalleerraa irratti argineerraa cubbuu mitii isinillee eeyyen narra jiraa jetteetti. Egaa isin ilmoo keessanii utuu rakkoon biraa isinis ta'e isin mudatini mucaa kanaa maallaqni deebii akkam jettan. Sagalee keessan namoonni dhaga'anus jiru waan ta'eef akkasitti dubbadha. Ani rakkoon qabu maani wanjala wanta hojjedheera hojjetteetti jedhee adda baasee wanta beeku hin jiru. Ragaan isinii fida hojjechuusitti ragaa arraba isheen isinii fida ragaa nama biraa osoo hin taane. Ragaa arraba ila muggutiitti galeera maani ragaa si gaafadheera ammaree kana haaraadha natti maartamtima. Hayyee dubbadhaa hayyee. Isiitu baay'ee kadheenan aaree ittiin bilbilu jennaan baay'ee waan kadheef hayyee dubbadhaa. Nan sin jedhe. Amma kamirraa natti bilbiltan. Tokkummaa miidiyaa niitworkiin jedhama miidiyaa guddaadha hin beekama. Lakkoofsa koo isaa huutan. Nuti miidiyaa waan taaneef biyya keessaa hidhatas dhaabbatas waan qabnuuf fudhachuu dandeenya. Rakkoon qabu innan siniin jedhe. Birrii keessan saamnee na nyaachifteet hin ta'in. Sitatti awwalaa kana hojjete garuma kana. Birrii immoo namni hojii hojjetu birrii qophaasaa akka hin liqimsine beektu miti isinis. Isinii. Haqa dubbachuun waan isin gaafagaa isin nama guddaa haadha kiyyaa. Akkasi haadhuma kintaa. Yaa waan isin gaafadha. Dhugaan sitti maara. Dhugaanuman isin gaafadha. Qo'aaka armee. Waa dhugaa tokkoon isin gaafadha. Maallaqa eeyyenii amma kana badee amma kana jennee assamnee ishii narra jira kun isin jette isin hin nyaanne jechuu dandeessuure isa siin afaansiitiin narra jiraa jette. Akkan siin jedhan. Isa dhugaa ta'e ala sana jarumatu wal lakkafee balaa kanatti wal galche. Amma immoo ifiittis bilbileen dhimma jedhame kana ittiin mari'adhee jennaani. Haasa'uun anis hin miifnee dubbii kana hojicha keessaa quban qabu otoo hin jedhiyyuu. Jarri asinatti matanii jennaanii ifiif gaafadhee. Viizaa hojjetamee bahee harkatti gubanii jennaanii balaan viizaa nama sadiiyyuu na qaqqabe. Amma immoo mucaan achi as mul'ichi gootee hamlee koo cabsitee na arrabsinaananii. Haasaan taane haasa'ee dhimmicha keessaa harka fudheenaan jedhe. Birrii garaa immoo nan kaffalaa walitti qabeetanii kimichitii birrii qabaa maal jara tasiti tolche malee birrii qabaattee ni kufiidhaan mucaa koo dhiiraan naa ergaara malee. Tumuni na ergina nyaataan jiru isa dhugaa na gaafate. Ayyee ulfaata. Ayyee armee. Naan gaafadheetti maan jedhe. Namicha kana akkati dhugaanatti miti kanatti wanta itti dabalte hin jiru anaanis haasa'aa turte isinis. Okay galatooma. Amijatuu fi akaffalamu hin dubbanna anis jaarsa ta'e itti gala. Hayyee guyyaa beellamaa irraa nuufuu ture akkam jettan nuumaa gaafadhaa fi wanni nuti isinitti bilbilanneefi.
jechuun ilmoo keessa waan ta'eefi tarii nu hubachuu dhiisuu dandeessi waan ta'eefi isin miti mucayyoon nu hubachuu tarii nu hubachuu dhiisuu dandeessi mucaan isin guyyaa qabdanii mucattii kana utumaan laqa deebisiiftanii fi akkam jettan akka ani inni isa kana isa tinatti himte kana itti meetanan immoo beellama fi haala kaffaltii isaas akka inni itti mijatee kaffalamuu gaafadheetan bilbilli keessan kana maqaan kee eenyuun maqaan koo Tokkummaa Miidiyaan jedhama ishee baay'ee kadhachaan ture waan ta'eef hin beetti Tokkummaa jedhaati anilaa waa tokkittiin isinitti hima ana akka harmee akkati naa baartuun barbaadu harmeen qaba natti dawwale jette akkati qalbii natti mufattu si haadha kiyya nan si waan jedhuufini amma haadha kiyya godheenni isin ilaalaa jira akkasitti naa hubadhaa dhugaatiin galateeffadha malee mufadhu eeywa ani mucaa isiin kun dafqa ila intalattii kadhee harmee keettan bilbila adaraa jedhee kadhee adaraa harmee keettan bilbila jedhee ji'a tokkoon karakkare harmee keettin bilbilee kadhadha wati didde jedhee jechuudha baay'een kadhachaa ture. Konkolii amma kanaan qabdu isa sana akkaltee hin mari'anna bakka bulaan gargaaran yennaanii akka kolamu rakkoon dhukkubsatti fi rakkoo cimaa jaruma kana kasi asana akkale ala duraa wajjin fi erganaa tasaaka'een beeku. Biizaa nama sadii gubanii walitti hojjechiiftee yennaanii neerumte dhaqaan jirtu jedhanii kan gube. Jara kana akka jaarsaatti dhaga'een ture haasaa kana ala duraa. Garuu dhimma daraa keessaa guban qabu. Akkuma tulfinaan na gaafatte kana immoo jechuudha. Ulfaadhaa. Sa'eetan nagaa karaa nagaan akka inni dhumu mijeessee fi bilbiluma kanaan bilbila. Ayyee isiin immoo waan namaa isinii aarte ilmoo durbaati jarjaruu dandeessi nan hubadha garuu aartee akkasiin naan bilbille gochuu dandeessi yookaan hori'uu dandeessi. Isharme irraa yeroo fuudha yeroo yuun beellamnaa turre rakkoon qabu hin didde malee amma kayiti amma duu hin jenne amma kay amma duu hin jenneen iyyuu. Naanaa ta'eeti rakkoon qabu ishiinis nama dafqa namaa nyaatu miti inta sana akkan teeti infinna waliin tunna ishii. Ayyee rakkoon tokko hin jiru bakka isin waanuma kana qubanuu qabaadhaa. Ilaa wanti kun immoo akka soba hin jenneefi isiirraa fixeera waan ta'eef. Ishoo ulfaadhaa. Walitti hidhamee jennaanii siif badaaratti ishee hojiitti iyyuu baate amma immoo akka inni mijatu goona. Ayyee. Haadha ormaatiin nyaasa'in anaan ergii geessi akka haadhaatti finna bakka. Haadha kooti ati arme dhugaa rabbii akka haadhummaatti finna ilaa sagalee keessa namoonni biraa dhaga'aa jiru namoonni hedduun waan hamtuun dubbanne. Waan hamtuun dubbanne jechuudha maafan. Hin dubbanne ani hamtuun dubbadhu. Akkasidha. Akkas. Kanaa nagaadhaan yoo rabbi jedhe inshaallah haadhumu. Ani dhugaa biizaa dhuma lafaa kaasiillee ni beeksiiti adaraal mootummaatti jedhee gizee harii haasa'eennan shiinaan jettiifi inuma akka tokko fiirkaayis karaan hintinii ta'e amma immoo mijeessinaa fi bakka hin ta'a. Hayyee ulfaadhu warme isin jaallanna baay'ee umurii nu dheeradha akkasiin dubbii kana nuuf fixxanus abdii guddaa qabna wanti haadha bira darbu hin jiru. Wanta haadha bira darbu waan hin jirree fi dubbii kan akkasiin nu goolobdanii jettanuu abdii guddaan qaban. Ayyee arme deebisee isinii dawwalaa nu gaafadhaa guyyaa irraa nu fuudha. Ilaa nuti amma ka'eeti amma 200 kana dabarsiyyuu hin jenneen beellamuu mayyuu kennuufii dandeenya turre. Yaa akkas ilaa akkas ulfaadha. Ayyee ulfaadha ayyee bakka deebisee lakkoofsa koo qabadhaa ishee ani keessan nan qabadhaa. Ishii kan koo isa kana ishuma bilbilte kana. Natti muufanne miti garuu arme. Wallahi footu lillaa maal dhugaa jiru kabajaan goonu. Ishii bakka si jaalla armee koo wallahi. Ishii armee koo si jaalla. Naa lakkoofsa koo kana seef godhadhaa. Ishii rakkoon qabu. Ayyee nagaa. Egaa kadhannee ji'a tokkoon kadhee kunoo sobaa jettu suuraatti ergee maatii keettan bilbila jedhee kadhee karaa keessoo kadhee har'a kunoo eegan laayivii kana seenee sagaleen kun eegan laayivii seeneeti fayyaansa utuun laayiviin seeniin asirraan kadhataan ture suuraallee ergee fi
miidiyaa irraan baasuu deema giiftii koo jennaan. Kanaaf akkasii tokkedha. Ansi biraas nan arrabfamaa. Ani nan arrabsine garuu. Anaafi malsiin kennitu akkuma dudduuba dubbattu sanadiin siirii soo ta'e qaccee kan godha. Sabni siin hin jedhin iyyuu. Haqqiin yoo nyaata kana gaafirraas immoo itti meeraan. Hin didde kadhadhee. Kadhadhee. Tokkummaan requ. Kaan haasaan bukeessine. Obboleessa kee haasaan bukeessine. Maaliif akka maara tolu keenya. Waan isin ajaa'ibu qaallittiin kuni birrii galchuu guyyaa sadiitti beellama naa qabdee kaate militti. Ji'a tokko ture jechuudha. Guyyaa sadii booda nan galcha jettee militti. Achi baay'een borumtuu itti bilbil. Suuta halkan sa'aatii sadii booda nan galcha naan jette. Hin militti. Borumtuu itti diwwal. Suuta galgalan galcha naan jette. Hin militti sana booda bilbila narraa kaasuu didde. Jasbaadha jechuudha ijoolleen tokko tokko. Haadha kee ilaali. Wallaahi tokko tokko nan bilbila maatii keetti. Imanu. Imanu tokko tokko nan maatii keetti bilbila. Wallaahi billahi si jalaa dhafu. Wallahi si jalaa dhafu. Ana haadhu haadhaan ni jedhan isaan ammaatti jechi isaanii qofti nama ga'a akkuma nama biizaa gitaaruutti itti beekanii haasaa isaanii mataa isaaniitti. Araba turan natti fakkaata si galee akkan infoormeeshinii dhagayetti shaame. Wallaahi laazim isaanumti akkaataa isaaniitti haasaanu akkaataa dhaloota ijoollee namatti haasaanu malee dhaloota ijoollee nama duraaniitii miti. Biyya arabaa turan miti Rukiyaa. Asuma ta'anii dallaalessiidhaa waliin hojjetu. Malee biyya alaa deemu isaanii isaanis wajjin hojjetu. Dallaala okay. Asii kan ijoollee isiidhaa dabarsu isaanii garuu nuti harka isaaniirraa namiti kan isiidhaa wal qunnamtu. Rakkoo qabu. Ayyee kan kee akkasii eeggannee tureen bilbilaa fi hin cinqamini. Haadhaan ga'u waan guddaadha uummata kana irratti utuu isiin huxxifattu. Lakkoofsa maatii argachuun bataam dasitanya nany. In argattu na seete sila. Imanu ka iluu amma ammoo wallahi indalli sirii dhiyoo baajjee tokkotti gadiitu taana sheeka masgiidaanitti kaasa. Sheeka masgiidaa irrattan bilbil. Sheeka masgiidaa akka namni masgiidatti saga. Kennaa maallaqa namaa bakka. Maaliin nyaattanii gaatanii gaafa nyaattan weettu. Ijoollee isin hin boo'inaasi. Karaa natti ittiin qabachuu dandeessu tokkoof tokko kana malee hin jiru. Egaa ishi maallaqa dhiibnee yoo biraa deebine yoo. Biraa deebinaa maallaqa namaa dhiibnee kana hunda dhiibnee namaa ba'u. Hin callimna. Hin arrabsinu amma maatii hin arrabsinu kabajaan itti dubbannee akkanaa jennaan nutti mufatteettaa nutti aarteettaa jennee ulfinaan gaafanna jechuudha. Ulfinaan utuu jecha tokko hin jedhin utuu ati salphoodha hin jedhiniin. Sini galee utuu jecha hamaa afaan irraa hin baasin. Kun immoo egaa ishutuu si ta'e inni maallaqa dhabe maal goota? Qaldiin hin jiru. Irraa barnoota fudhu siin gaarii si gaa guyyaan. Wallahi kun ka jalqabaati. Si gaa guyyaan imanu. Wallahi guyyaan si gaa. Inaf tokko tokkoon keetiitiin naftu. Warri dhoowwatte naftu. Koo tokkummaa. Taa'u godhaa. Shaamil qaallittiin sun bilbila irraa kaasuu diddee kaatee beellamteetti. Qaallittiin biyya keetii sun Shaamil kaleessa si waamaan dadhabee. Tokko sagalee wayillee sheessi narra fedha dhabe sagalee si kaa'eera dawwalee fi sagalee si naa deebiste si kaa'eera waasappii keerra galii dhaggeeffadhu isaallee sagalee kaa'eera naan jettee ani kaleessa rafaan ture na barbaadaa turte sirriidha mee sagalee si dhaggeeffadhuuti kallattii itti adeemtuun situ beeka jabaa keenya jabaa qabaachuun nu gammachiisa hattuun biyya Dubaay keessa jirtan ganaa akkana haadha keessan itti dawwalanii haadha keessan asirra fiduurra jabaadhaati waan ofirraa qabu gara oomaan imalaa jirtan eenyaatamtu beeksisa oomaan hojjetamaa jira irraa of eeggadhu. Warra gara oomaan deemtan of eeggannoo godhaa nama miidiyaa irratti hin beekaa feemesiidha inni nama gaariidha of eeggadha warra oomaan deemtan boo'uudhaaf deemaa jirtu silaa ilaa boo'uuf deemaa jirtu warri oomaan jirtan naamana boo'uudhaaf deemaa jirtu nyaatame jechuuf oomaan hin deema itti jechuudha of eeggannoo godhi nama irraa fudhachuu hin dandeenyetti maallaqa keen kennin miidiyaa irratti hin beekaa inni nama qulqulluudhaan mibbaan lagar yellem si kaleessaa fidii oomaan eenyutti himoo sagaleen kiyyan jiru bilbila isheen bilbila oof goote kuno kiyyoo kabaareen kun لا يمكن الاتصال حاليا بالرقم الذي طلب. غنا فيانك إلال بالبلة شوفتشو متي الدنيا را شوفتي بدأ غافن ستي بالبلة
maali sila waan hin taane isinuma si argan garuu maatii inuma barbaanna si argachuun hin oolu addunyaa ganaa of cuftee badda jechuudha amma raaciin jiru bilbila cufachuudha miti si biratti si galee osoo bilbila cufatiin bilbila namaa kaffal wanna hojjetatu hin jiru wallahi abuura biuzi ba jabdu matatti ni buuse wallahi barane wallahi waan jedhin haqa nama baasatta waan ta'eef musiibaa miti akka keetii kun rabbuma takka waan waa ergamteeti maal taate ati tokko haqa miidhamaa baasatta sagalee nama dhabeef sagalee taatan qalladdamoo rabbeedhiiti haqa nama baasuun gaariidha musiibaa maaliiti kun dedoon jiraatu mubaaraki jiraati dedoon intala maatii dedoon ajjalan jiru okay enyun keessummeessina intalattiini har'a lafa qixxee bitattanii si kaadde jedhame yeroo hedduu natti dhuftu sun eessa jirti dabaree siidhaa kennina intalattiime lafa qixxee bitte immoo waan akkasii wayii dime mucaan sun guyyaa tokko na yaadadha jeeshammoo maal dura na bira dhuftee kutte jechuudha sii galee intalattii sana yaadattuu gaayis kun eenyuun hin olteen lafa birrii taraa bitanne ittee lafa harkaa fuutee birrii bitattee harkaa milixxe akka deemfima ishi maay maal taate maayinni nama birrii harkaa fuudhee naagashuu didee tokki eenyuun harkaa an harkaa birrii Itoophiyaa birrii 50 naa fuudhanii naagashuu didan amma birrii isa 500 tu dubbanne wayyuu 50 irra kan si durtutu jiraao eenyutu sirkaa fuudhe sil riyaala 500 ma gara ma kunis birrii kuni birrii damte riyaala Dubai birriidha birrii jaani dallala irra jechuun birriidha bar irra sa 200,300 jira eenyuun isi nyaate kenni lakkoofsa bilbila isaa lakkoofsa bilbila isaa kunoo qaba ani Itoophiyaan jira itti kennattee Itoophiyaatti galte miti astaayitanii ansila astaayitanii kenni fiizaa si hojjechiifnaa qabdii dheedanii harkaa fuudhee kee immoo in hojjetamne hanga yawwanaan ijoolleen afaan beektanu isin gargaara asumaanuu meeqoy ijoolleen afaan beektanu isin gargaara xiqqoosi nama boodan harkaa hin banne wayi ijoolleen afaan beektan gara Dubaay deemuu barbaaddan isin gargaara na dubbisa isin gargaara isin geessa jedhaan jiru isin gargaaraadham na dubbisa ijoolleen afaan beektan na dubbisa maaliifi tartiiba hin beektan waan ta'eef isin gargaara maaliifi oonan maraacii dhabeesi booda uunfana dhabeesi xiqqoo waa keessan deebisuu keessattis shoora sinii taphachuu danda'a kana jechuun natu geessaa jira jechuu miti warra afaan beeku qofa laal isin gargaaraadha booda siin walii galee miti sin gargaara jechuudha na dubbisaa rakkoon qabu warri afaan beektan isin gargaaruu qofa jechuudha isin gargaaruu qofa eessaan si dubbifnaa Maammadu asiin hin jenne Maammadu asiin hin jenne ammoo 200 dhattee galchitee dhuftee tokkuma sinna nyaachise jechuufi tokko Maammadu tokko isin gargaaru Maammadu biyyaa baatu tokko nyaatamuun kee waan hin oolle maa ifannee hojjedhare atoo nyaatamuu hin oolu in utuun geessee yookaan Mubaarakitti kennee yookaan Kaalidootti kennee yookiin Toofiq Deedootti kennee nyaatamuun kee waan hin oolle waan shakka hin qabne maa ifannaa qeesii kennare waan shakka hin qabne waan ati nyaatamuu shakka hin qabne amma akkamitti naqeesii namatti si kennare amma ijoollee afaan beektu ijoolleen durbaa'uu nyaatamte birriin si xiqqaadha hin kaffalamaa jechuudha birriin si xiqqaadha ati dhattee 200 fuutee illim gootaa 300 illim gootaan eessaa fuudheen si kaffala boleessoo eessaa fuudheen si kaffala namatti si kennee ka'e dhiira taanaan nyaatamuun mee ulamaatti kenni yoo ati nyaatamne an tokkummaa miti ulamaa rabbiitti kenni mee nama dubaa hin jiru yoo ati nyaatamne an tokkummaa miti birrii 100 ta'a malee nyaatamuun kennu kana bara nama meeqa tiraa wajjin hojjedhu edee dadhabe warri Dubaay kun nan dide wallahi maali boo waan kaffalu hin qabu nama 5 geessetti kennee miliyoona 5 kazzaruu gorra maal abbaasaa oruu dhiise ba maal oruu dhiise nama 5 geessee namatti kennee allayyaa buusee ofii allayyaa buu kiyyarra maal abbaasaa onatta fees taa'ee nagaa fayyaa jiraadhe ma anutuun bee ilaal
yoon beeksisa hojjedhe waan ani isinii kaffaluun qopheeffadha dura akka nyaatamtan hin beeka. Beeksisa yoon hojjedhe jalqaba waan isinii kaffaluun lafa kaan akka nyaatamtan sirriittan beekan. Shakkuma yin qabu. Ulamaa feete keessattuu nama Dubaay ulamaa feetetti kenni. Nama ollaa keetiitti kenni yoo feete nyaatamuun kee noolu. Sheeka akkamitti kenni nyaatamuun kee noolu. Feemesa akkamitti kenni nyaatamuun kee noolu. Baangaaliin harkaa fudhattee badde siin jedha. Viizaatu gubate siin jedha. Inni gaafa viizaa gubate siin jedhu buutee viizaa irraa argatullee sirraa fudhata. Isa viizaan gubate si kasaarsaa viizaa gubate buutee sirraa fudhata. Eenyuun kun beekamaadha bara. Sheeka feete qeesii feete Dubaay keessa. Namni Dubaayin si fida jennaan obboleessi kee si shawwadata anxalabsi godhata. Obboleettiin kee si shawwaddi. Geessee walitti si daddabarsa si gurgura. Ati meeqaan gurguramuu eegaltaa? 20 gurguramuu eegalta. Namni Dubaay irratti daldalatti. Tokko 20 naqee si gurgura 20 fudhate. Tokko 50 tolti qaa 50 si gurgurata. Inni tokko 100 si gurgurata. Inni tokko 200 baangaalii wayitii si gurgurata. Baangaalii modaqee kaampaanii wayitii si gurgurata. Dhume utuu gurguramtu achi fagaatte jechuudha. Ijoolleen nyaamaa dhufuu feetanii namni Itoophiyaa dhaquu barbaadan hojiin jiraa na dubbisaa. Hojiin ati singalchaa Itoophiyaatti dhugarbi na dubbisaa. Kana qofa wanna isinii danda'u. Warri Itoophiyaa dhaquu dandeessan Itoophiyaatti ani singalchaa bakki bultumaa jiraa. Hojiin jiraa nati hojii singalchaa na dubbisaa. Warri Itoophiyaa halatanii hojjetachuu barbaadan allaqe. Kana qofa kana danda'u. Wallahi mana siniifan qopheessaa. Mana ji'a tokkoon kiraa sinii fuudha. Rakkoon hin jiru. Na dubbisaa birrii qallaaliidhaan nattuu Itoophiyaa. Wallahi birriin akka sana miti 200,000 waliin nattu jechuudha. 200,000 nattaa hojii nati singalcha nyaata dhugaatii keessanii sammasiin hojii qabattarutti sin hin danda'a daabboo nyaattee gaccibta waan ta'eef. Na dubbisaa ijoollee Itoophiyaa dhaquu barbaadan. Qo'a beeksisan hojjetadha booda viidiyoo wallahi beeksisan hojjetadha. Warra Itoophiyaa dhaquu barbaade qofa. Innaan birrii si nyaate dhiira moo durba? Dhiira. Birrii 50 Itoophiyaa teesseetti dabarsinaan maal siin jedhe? Maal jedhee fiizaa nan hojjechiisaa qabdii kenninaan jedhee nan kennee ergan qabdii kennee kee hojjetamaa jira naan jedha ishi bakka birrii kiyya naa deebisennaan immoo hin didee birrii naan deebifne hanga yoowwana. Afaan beektaati? Eeyyan Dubaay hojjedhee beekte innis xalabaa jira namichooni garuu haadha biddeenaa isaatu biiroo Dubaay keessa hojjetti. Mucichaa man tokko hojjetaa ture innis dallaalummaa hin hojjetu. Lakki inni shufeera manaan hojjetaa ture Dubaay waggaa tokko hojjedhee kenna dhukkubee naan nagashite madaamin kiyya. Sawwaaqa? Ergan immoo Sawwaaqa madaamii keetiiti? Eeyyan shufeerii manicha keessa hojjetee. Takkaawwa xabbastanii ture? Maal joo antalaba mana keessa hojjedha ani bakki hojjeta tokko keessatti argaani. Toofik takkanatti nama xabbasaa ture fanni nama xarabaa jirtu akkaatti xabbasa Toofik jedhoo egasii kanaaf wal irra buutii jedheeta. Nukuti kosheenaa keessaa gadi hin baanu bakka kana hin jirru. Xiqqoo